keessatti hiriirri guddaan Oromoota Booranaatiin mootummaa Keeniyaa mormuu adeemsifamaa jiraachuun dhaga'ame. Woboon zoonii lixaa aanaa Limmuu keessatti tarkaanfii ilaalcha loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bultootaa fi daldaltoota saamaa jiraachuu himan. Iraan doonii Ameerikaa qarqara galaana Kaataaritti haleeluu ibsite. Caamsaa 2026 shama harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Mooyaalee Araddaa Sololoo keessatti hiriirri guddaan Oromoota Booranaatiin mootummaa Keeniyaa mormuu adeemsifamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Marsaabiit Ona Mooyyalee Araddaa Sololootti hiriirri guddaan Oromoota Booranaa irraa mootummaa Keeniyaa mormuu keessa adeemsifamaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Hiriira kana keessatti mootummaa Keeniyaa irratti rakkoo nageenyaa, hacuuccaa siyaasaa, mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa irratti komiin uummata guddaan Booranaa Keeniyaa keessaa ka'aa jiraachuun himamaa akka jirutu ibsama. Hidhaa mootummaa mormitootaa dhaabuuf Oromoota Booranaa Sololoo keessatti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba jechuun hiriirtonni sagalee isaanii dhageessisaa jiran. Mirga Oromoo fi uummata naannoo kabachiisuuf dhiibbaa mootummaa jalaa bahuuf jechuun mootummaa Keeniyaa irratti mormii dhageessisaa jiran. Haala yeroo ammaa keessatti karaan guddaan Mooyyalee irraa gara Naayiroobii geessu cufamee jiraachuu gabaafamaa jira. Karaan mootummaa diinagdee fi geejjiba uummataa keessatti bakka guddaa qabu kun yeroo ammaa to'annaa mootummaa irraa bahee jechuunis to'annaa mootummaa mormitootaa fi mootummaa jijjiiramaa barbaadan jala jiraachuun himamaa jira. Madda odeeffannoo keessaa akka jedhutti konkolaataan mootummaa fi geejjibni uummataa hedduun dhaabbatee akka jiruu fi daldalli daangaa akkasumas sochiin uummataa gufachuu isaa namoonni naannoo sanaa ibsaa jiran. Hiriirri kun mootummaa Keeniyaa keessatti rakkoo siyaasaa fi hawaasummaa yeroo dheeraa ture keessaa tokko ta'ee ilaalamaa jira. Dargaggoonni jechuunis qeerroon mootummaa irratti mirga keenyaaf mootummaa dura dhaabbanna jechuun mootummaa irratti dhaadannoo adda addaa mootummaa morman dhageessisaa jiran. Haaluma kanaan mootummaan nageenyaa fi tarkaanfii fudhachuu danda'u irratti sodaan uummataa dabalaa jiraachuu odeeffannoon keessaa ni mul'isa. Haala kanaan sagalee isaanii dhageessisaa kan jiran yoo ta'u, haqni uummata Booranaaf uummata nagaa ajjeesuun haa dhaabbatu, uummata nagaa ukkaamsuun haa dhaabbatu, ukkaamsuun yakkaadha, ajjeechaan yakkaadha, tiituu jechuun lafa keenya, lafni keenya haadha keenya, nagaa barbaannaa, haqa barbaannaa, jaarsolii keenya hiikaa, dabas dambiif haqni haa kennamu, gurraacha dambalaaf haqni haa kennamu jechuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bultootaa fi daldaltoota saamaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo araddoota cufa keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP haqaa kaffaltii anshuraansii jechuun qonnaan bultoota irraa qarshii 7,700 saamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniitu jiru. Itti dabaluun bifuma wal fakkaatuun aanuma kana keessatti daldaltoota irraas maqaa kaffaltii gibraatiin qarshii 10,000 guuraa jiraachuu dabalataan ibsaniitu jiru. Kaffaltiin gibraa kun irra deddeebiidhaan raawwatamaa jiraachuu fi kanuma hordofee magaalota aanichaa kanneen akka Gulloo, Jalloo, Bareedaa, magaalaa Jaajaa, Harawaacaa fi kanneen biroo hedduu keessatti lukkeeleen murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen daldaltoota irratti manneen daldalaa saamaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif eeranii jiru. Woboon zoonii lixaa aanaa Limmuu keessatti tarkaanfii ilaalcha loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Gooftaan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e abdiin uummata Oromoo Woboon zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu bulchiinsa magaalaa Harqumbee ganda duwwaa tokkotti caamsaa 9/2026 tarkaanfii ilaalcha loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argate. Ajajaan Woboo akka ibsetti tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kaambii bulchiinsa magaalaa Harqumbee keessa turan hundi akkuma dhukaasni itti eegaleen otoo hin hafin guutumatti baqachuun bakka qubsumaa gadi dhiisanii akka bahan ibse. Magaalaan duraan qubsuma loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jala ture to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolee injifannoo boonsan akka argame hoogganaa Woboo zoonichaa ibseera.
injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyyaam. Iiraan doonii Ameerikaa qarqara galaana Kaataaritti haleeluu ibsite. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Iraan doonii Ameerikaa qarqara galaanaa Kataritti haleele jechuun ibsite. Dhaabbanni oduu mootummaa Iraan Faaris maddoota odeeffannoo qaban hubeeffachuun akka gabaatetti dooniin qarqara galaanaa Katar irratti dirooniin haleelamte kan Ameerikaa ta'uun mirkanaa'eeti jira jedheen. Dooniin fe'umsaa haleelame kun kan Ameerikaa ta'uu fi alaabaa Ameerikaa mirmirsa akka turte ibseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun Iraan News Network doonii haleellaan irratti raawwatame alaabaa Ameerikaa akka ofirraa qabduu fi kan mootummaa Ameerikaa akka ta'e maddeen irraa mirkaneeffachuun ibseeti jira. Qatar dooniin fe'umsaa daldala bishaan naannoo ishee keessa jiru haleellaan irratti raawwatamuu fi ibidditti qabachuu ibsiteeti jirti. Mootummaan Ameerikaa dhimma kanarratti hanga ammaatti yaada hin kennin jira. Gama biraatiin ammoo ajajni hojii humna galaanaa Biriteen sa'aatii muraasa dura akka jedhutti dooniin magaalaa guddoo Qatar Dohaa irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 43 fagaatee jiru haleellaan hin beekamne mudachuun ibidditti qabatee akka jiru ibseeti jira. Hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.